nanarge ano garmake nanarge ano gege suke nanarge ano apmake tarunja nawajinta uke qulqulloota maatii waaqayyoo nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Yaad gargaarsa waaqayyoo taanaan guyyaa har'aa immoo akka nuti akka kanatti hin deebinee wal agarru waaqayyoon nu gargaaree maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Baay'een guyyaa kana arguudhaaf yeroo kana arguudhaaf ituu hawwani biyya lafaa kanarraa kan yeroo kanatti darbaa jiran baay'eetu jiru ta'a. Garuu nuyi warra carraa isa waaqeffatan carraa isa ol qaban carraa mana isaa keessa jiraatan carraa argatanii ta'anii biyya lafaa kanarra guyyaa har'aa gaan godhee waaqayyo carraa warra nuu kenne keessaa tokko waan taaneef maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Mee gara dubbii waaqayyoo guyyaa har'aa nuuf kaa'ettitu hin darbin dura mataa keenya gadi qabanneetu waaqayyoon kadhata gabaabaa godhanneetu kadhanneetu gara dubbii waaqayyootti dabarra. Yaa waaqayyo gooftaa maccaa galanniif ulfinni bara baraa teessoo keerratti siif haa ta'u. Nu gargaartee yaa waaqayyo guyyaa har'aa nuuf dabaltee akka si waaqeffannuuf akka ulfina maqaa kee dubbannuuf siti yeroo gaarii kana nuuf kenne bara baraan galanni siif haa ta'u. Yeroo keenya hafe hundumaa nuuf eebbisi. Dubbii keerraa wanta dhaga'uuf jennu kana yaa waaqayyo kan eebbaa nuuf taasisi. Jireenya keenya keessatti fudhannee akka ittiin jiraachuu dandeenyuuf nu dandeessisi. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Anas garbicha kee na gargaarii maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dubbii waaqayyoo keessaa maqaa gooftaa Yesuusiitiin nan dubbisaa hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 keessa dubbii jiru dubbiseen achirratti dubbadhee ergaa keessa koo waaqayyo kaa'ee isiniif dubbachuu barbaada. Akkana jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Siilaas waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Warri hidhaman immoo isaan in dhaggeeffatu turan. Dingatas hamma hundeen manicha hidhaa raafamutti socho'i lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus in hiikaman. Namichi mana hidhaa eegu sun wareeree hirribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge warri hidhaman waan sokkan se'ee kanaafis billaa isaa luqqifatee of ajjeesuu barbaade. Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan waa of hin godhin nuyi hundinuu keenya as jirra jedhee itti iyye. Inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammatee ol fiigee rom'ee miila Phaawulosiif Siilaasitti kufe gadis isaan baase. Ani akkan fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a? Gooftolii koo jedhee isaan gaafate. Isaan immoo gooftaa Yesuusitti amani ati in fayyita. Maatiin kees in fayyu jedhanii deebisaniif. Isaan dubbii gooftaa manichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaattis in himan. Halkanuma sanas ofitti isaan fuudhee madaa isaanii irraa dhiqee inni yeroo dhuma sanatti mana isaa hundumaa wajjin in cuuphame. Phaawulosiif Siilaas mana isaatti geessee nyaata isaaniif dhiyeessisee inni nama isaa wajjin waaqayyotti waan amaneef guddaa in gammade. Haleluuyaa. As keessatti dubbii waaqayyoo an dubbachuu barbaadu namoota waaqayyoo kanaa wajjin humna waaqayyoo ture. Namoota waaqayyoo kanaa wajjin geggeessuu waaqayyoo ture. Namoota waaqayyoo Phaawulosiif Siilaas kana gidduu humna waaqayyoo ture irratti dubbachuun barbaada. Innis waa'ee humna waaqeffannaa. Waa'ee humna waaqeffannaa. Waaqeffannaan guddaa humna guddaa of keessaa qaba. Gara jalqabaa irratti lakkoofsa 1:25 gara jalqabaa irratti in argattu. Faarfatanii waaqeffatanii waaqayyoon ol qabanii jedha. Humna guddaatu ta'e yeroo isaan waaqeffatan yeroo isaan Kiristoosiin ol qaban dinqii guddaa ta'e. Himanni hidhichaa hin baname ifa guddaatu guute jedha jalatti yoo dubbifattan. Kanaaf yeroo nuti waaqayyoon waaqessinu wantoota baay'eetu jijjiirama. Yeroo nuti waaqayyoon waaqessinu seenaa keenya geeddarama. Yeroo nuti waaqayyoon waaqessinu wanta hin eegne shaakala addaa keessatti galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa obboloota koo wanta isiniin jedhu barbaaduun qaba. Kiristoosin isa guddaa ta'ee jiru kan ofirratti moosisa. Yerootiin isa ofirratti moosista wanti baay'een hin mijata. Haalota ilaaluu hin danda'u turani obbolooti keenya kun Phaawulosiif Siilaas
Haali sun namatti hidhaatitti ture, funcaa mana hidhaatitti ture, miilla isaanii farka isaaniitti jedha dubbii Waaqayyoo. Hidhamanii gidiraa keessa jiru. Mana isaatti fuudhee galee itti hiikee jedha isinii dubbiseera. Kanaaf yeroon sun yookiin situationii isaan keessa turan kan isaanii waaqeffachiisu miti. Haalli isaan keessa jiran akka isaan Kiristoos kana eebbisan miti. Haalli isaan keessa jiran haala dukkanaadha, haala ulfaataadha. Har'a ergaan sii qaba kan dubbii kana dhagaa jirtu. Haalli kee yoo sitti ulfaate, gaaffii adda addaa yoo qabaatte, ibboo adda addaa yoo qabaatte, Iyesuus isarratti gooftaadha. Haleluuyaa. Kanaaf haala jirtu keessatti Kiristoosiin ol qabi. Gaaffii qabdu irratti Kiristoosiin ol qabi. Kan waaqeffamu Kiristoos kan waaqeffamu yeroo namatti tolu duwwaa miti. Yeroo namaaf ifu duwwaa miti. Yeroo haaloti jiraatu, yeroo kiisiin namaa guutu miti. Yeroo manni namaa wanta adda addaatiin namatti tolee, keessi namaa fooni namaa quufee gammadee birraaqu kana miti. Haala hundumaa keessatti Kiristoosiin waaqeffama. Haleluuyaa. Amantiidhaan fudhadhu siif ta'a. Wanti adda addaa siraasu jiraachuu danda'a. Wanti ibboositti ta'u jiraachuu danda'a. Akkati isa ol hin qabne, akkati maqaa isaan dhaanne, hidhaan akka Phaawulosiif Siilaasiin hidhee qabe siin marsuu danda'a bifa isaa jijjiirratee. Kara maatii, kara firaa, kara biyyaa, kara siyaasaatiin, kara eenyummaa qomoo kee, kara gosa keetiitiin haalli adda addaa sitti dhufuu danda'a. Achi keessatti waa tokko ergaan sii qaba. Kiristoostu siif amanamaadha. Kiristoostu siif guddaadha. Achuma dhaabadhuuti gooftaa kee waaqessi. Achuma dhaabadhuuti Kiristoosiin kee ol qabi. Haleluuyaa. Yerooti isaaf jettee eenyummaa kee dhiistu. Yerooti eenyummaa kee isaaf gadhiistu. Yerooti eenyummaa kee raawwattee kan isaa taasistu. Alaaf manni kee eebbifama. Haleluuyaa. Yerooti raawwattee isa qofaaf of taasistu. Wanti hundumtuu siif milkaa'ee siif ta'ee argama. Haleluuyaa. Bokkaan hin jiru, qilleensi hin jiru, duwwichi hin guuta jedha dubbii Waaqayyoo irraa. Yoo wanti baay'een duwwaan sitti mul'achuu danda'a. Gaaffiin kee wanti baay'een hir'inni sitti mul'achuu danda'a. Garuu yerooti isaa wajjin taatu. Garuu yerooti isaaf raawwatteef murteessitee karaa isaarra qajeeltee raawwattee adeemtu wanti hundumtuu duwwaan kee guuteedha argama. Haleluuyaa. Kanaaf humna waaqeffannaa asirratti dubbachuun barbaade. Waaqeffannaan humna guddaa qaba. Haleluuyaa. Waaqeffannaan ergaa guddaa qaba. Waaqeffannaa keessa nan dubbadha iddoon deemu baay'eetti waa'ee waaqeffannaa. Waaqeffannaa keessa obboloota koo kan dhagaa jirtan, kan carraa argattanii dubbii kana dhagaa jirtan waaqeffadha. Waaqayyo gaaffii keessaniif deebitaa. Waaqayyoon ol qaba. Eenyummaa keessan dhiisaati. Eenyummaa keessan lafa kaati. Daawit mootichi mootii ta'eetu jiru. Maqaa guddaatu qabu. Baay'ee waan baay'eedhaan guddaa ta'etu jirutu. Eenyummaasaa, gooftummaasaa, beekamtiisaa, pirezidaantummaasaa, muummicha ministeerummaasaa sana hundumaa dhiisee Daawit namni Waaqayyo gooftaasaa sana isa guddaa sana ol qabe jedhee dubbii Waaqayyo dhugaa nuuf ba'a asirraa. Kanaaf waaqeffannaan humna guddaa qaba. Itti amanaa fudhadhaa. Kiristoos guddaadha. Ergaa tokkoon isa dhumaa dubbadhee darbu barbaada. Yeroo isin Waaqayyoof taatan, yeroo isin raawwattanii jireenya keessan Kiristoos keessatti of gadhiistan wanti hundumtuu milkaa'ee sirratee nama galataa taataniitu Waaqa keessaniin galateeffattu. Haleluuyaa. Kanaaf dubbii koo nan gabaabsaa asuma irratti yeroo biraa Waaqayyo nu gargaaree waliin yeroo bal'aa hin fudhanna. Ergaan qabu yoo fedha Waaqayyoo ta'e Washington DC irratti yeroo waaqeffannaa guddaadha qabaanna. Akkasumas naannaa sana kan jirtan, Virginia kan jirtan, Baltimore yookiin Silver Spring, Maryland kan jirtanii, Virginia kan jirtan, iddoo naannaa sana kan jirtan hundumtuu yoo fedha Waaqayyoo ta'e gaafa 28 muddee 28 yookiin December 28 sa'aatii 4 kaasee waldaa Oromoo warra Wangeelaa Washington DC'tti waaqeffannaa guddaatu qabna. Kanaaf kottaati Waaqayyoon nu waliin ol qaba. Akkasumas guyyaa sana namooti Waaqayyo gargaari tajaajiltooti Waaqayyo nuuf kenne baay'een dhufanii tajaajila isaanii nuuf kennu isaanirraas eebba isaan fidanii dhufan hirmaadhaa. Guyyaa sana dhukkubsatootaaf hin kadhatama. Wangeelli humnaan hin lallabama. Guutamuu Hafuura Qulqulluutiif hin kadhatama. Yeroo waaqeffannaa bal'aa hin qabaanna. Kottaa sa'aatii 4 kaasee Oromo Full Gospel of Washington DC'tti yeroo bal'aa waan qabaannuuf sa'aatii 4 booda December 28 wanta qabaannuuf kottaati nu waliin Waaqayyoon waaqeffadhaa. Gooftaan isin eebbisu. Shalom. Nagaa Waaqayyootti ulfaadhaa. Eebbifama.